Aben maqaa jijjiirataniiti kan dhufan. Imaammatichi garuu raggeetu kan inni jiru afaan hojii federaalaa hageewwanaa hin taane kan inni barbaadu heera wajjin kan wal qabatu waan ta'eef dhimmoonni akka biyyaatti irratti walii hin galamne hedduudha. Afaan federaalaa ka hojii tahan jechaan haga ammaa hojiitti kan hiikamin. Naannoo keessatti naannoo biraa ijaaruun gonkumaayyuu hin danda'amu. Gaafiin biraa paartii badhaadhinaatiif yeroo baay'ee ka'uu adde Jamiilaatu na dhaggeeffataniiti wayyadee mayyaada aadamaleewwan alaa dhufanii aadaa keenya eenyummaa keenya nu jalaatti balleessaa jiru jedhanii gaaffiileen kakkaanii jiru kanarratti paartiin badhaadhinaa ejjennoo akkamii qabateera? Dhumarratti waan kaadheef tokko lama jedhee waan ibsutu jira. Fakkeenyaaf afaan kamiin paartiin keessan mootummaa hundeessuu danda'a ji'oota muraasa booddee? Nuun galle. Isiniin galle taanaan akkamittiin uummata kana afaansaa aadaasaa guddisnetanii gara naannoo Oromiyaatti dorgomaatti isin uummanni isin eega waan ta'eef. Afaan uummata Amaaraa aadaa biyya Itoophiyaa ta'ee mul'ata. Uummata Itoophiyaa fedhii isaanii fi deeggarsa. Obbo Habtaamuu lafti isin dorgomaartanii naannoo Oromiyaa waan ta'eef uummanni Oromoo afaan biyyaalessaa naa taasisaa isiniin jedha. Afaan federaalaan taasisna kan jettanii paartiin badhaadhinaayyuu taasiseera. Isarraati karaa adda ta'een garuu afaan Oromoo afaan biyyaalessaa naa taasisaa isiniin jedhe maayinni ejjennoon keessan asirratti. Isin waan maaliif irratti xiyyeeffattanii? Duratti akkuma ibsuu barbaadetti. Erga afaan dhalootaa nan kabachiisa jedhaa isin ammoo naannolee nan diigaa. Federalizimiin etnik federalizimiin kun sirriidhaa miti jedhee kaasa. Oromiyaa keessa. Fakkeenyaaf Obbo Habtaamuun afaan Amaariffaa afaan hojii federaalaa ta'e bakka jiruutti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo ta'e rakkoon isaa maayinni. Homaa rakkoon qabu. Hoggansi keessan garuu tasa ta'uun qabu kan jedhan asirratti komii kaasanii jiru. Paartii tokko keessa jirtu. Akka afaan Amaariffaa akkuma waliigalaatti afaan biyyoolessaa erga goone. Isin mootummaa taatan iyyootti fuftanii naannoo Amaaraatti afaan Oromoo akka baratamu hin taasistu ejjennoon keessan maayinni kanarratti. Kanarratti yaadni nu qabnu afaan Amaariffaa akkamitti yaadne afaan Amaariffaa akka riqichaatti ilaalleeti. Maqaa Amaaraatiin ka'anii immoo qabsoofnu ka saba maraa ammatu jechuun kun akkamitti hubatama TPLFiin uumama TPLFiitiin hojii TPLFiitiin akkamitti addaan jiraata. Oromiyaas diiguudhaaf kan deemu. Oromiyaan eenyummaa amma qabdu gurmaa'insa amma qabdu akkanumatti kan dhufe gatiidhaan kan dhufe. Sadaffaarratti sochii biyyoolessaa saba Amaaraa Obbo Habtaamuu Tasammaatiin bakka bu'uudhaan gaaffilee asirraatii ka'aniif kan deebisanii ta'a jechaadha. Haala waliigalaatiin paartiin warraaqsi yookaan immoo sochii biyyoolessaa saba Amaaraa ABN paartii bu'uurisaa sabboonummaa Amaaraa qabudha. Ejjennoon sabboonummaa Oromummaa irratti qabdanii maayinni isin? Akka waliigalaatti duratti ibsuu yaalee jira. Dhaabni keenya maqaa isaatu saba Amaaraa jedhameeti malee akka biyyattiitti akka waliigalaatti dhaabni kun kan dorgomaa jiru kan qabsoofneef uummata guutuu Itoophiyaati fi sabaaf sablammoonni adda addaa ni hirmaatu amantaan adda addaa ni hirmaatu hunda isaaniitu walitti qabaadhaanii kan tajaajilaa jirru gara fuulduraas uummata Itoophiyaa hundaafuu kan dorgomnu ta'a jechuudha malee yaa'u saba Amaaraa qofarratti miti kan qabsaa'e. Paartiin ABN yeroo baay'ee yeroo kaasuutti dhimma Oromummaa fi xiinsammuu isaa irratti xiyyeeffachuudhaan dhimmi Oromummaa kun yeroo baay'ee akka negatiiv konnoteeshinii akka inni qabaatu kan isaan kaasani. Isin aangoo qabattanii naannoo Oromiyaa keessatti bulchuutu taanaani Oromummaan wantoota ittiin calaqqifamu sana kabachiisuu irratti tiksuu irratti ejjennoo akkamii qabattanii jirtu akka paartiitti? Yaa'u Oromiyaa keessatti aadaan ni jira. Aadaan uummata Oromoo uummata Itoophiyaa hundinuu sabaaf sablammoonni adda addaa bareedaawwan qabu aadaa saba hundaa keessatti gatiiwwan gaarii bu'uura tokkummaa jaalalaaf hawaasummaa ta'antu jira. Duudhaalee nyaataa uffata ibsa gaddaa fi gammachuu ijoollee guddisuu fi dhala adda addaa sirboota muuziqaa fi meeshaalee muuziqaa akkaataa jireenya keessummeessuun aadaa fi seenaa afuuraa fi meeshaalee. Fakkeenyaaf paartiin ABN ilaalchinni yookaan ejjennoonni eenyummaa calaqqee uummata Oromoo kan ta'e sirna gadaa dabalatee irreecha irratti ejjennoon isin qabdanii maayinni? Uummata Oromootiif keessattuu aadaan hundinuu irreechas dabalatee uummanni keenya kan deeggaruu fi kan gara fuulduraatti itti fufsiisu ta'a. Amma asirratti ibsuu akka yaaletti aadaa adda addaatu jira akkasumas immoo adda addummaa saba afaanii fi amantaa keenya akkasumas ayyaana saba waloo ta'an jechuudha. Keenya kan adda addummaa keenyaa fi akkasumas asxaa saba
badhaadheessuun ni guddifna. Tokkummaa Itoophiyaa halluu naannoon Oromiyaa sirriitti dorgomaa jirtanii ni cimsina. sirni gadaa haala adda ta'eetiin sirna gadaa dabalatee sirni gadaa galmaa'eetu kan inni jiru irreechi UNESCO irratti akka inni galmaa'u isinirraa eega akka isin filatuuf jechaadha. Erga filattanii aangoo qabataniiti haala adda ta'eetiin irreechi UNESCO irratti akka inni galmaa'uuf haala addaatiin maaliin hojjechuuf dhiyeeffataniitu? Gaaffii tokko malee akka galmaa'uu fi bu'aa guddaa buufnanu uummata keenyaaf keessattuu akka waliigalaatti waan dorgomnuuf uummata Itoophiyaa hundaafuu waan qabsoofnuuf akka galmaa'uu fi deeggarsa godhamuu qabu hundaa hin goona gara keenyaan yaada jedhu qabna. Manifestoo abin irratti abin afaan Amaariffaa afaan biyyaalessaa nan taasisa jedheetu kan inni kaasee jiru ulaagaa kamiini kan isin afaan Amaariffaa afaan biyyaalessaa taasistan? Afaan Amaaraa bakkeewwan Itoophiyaa irratti caalaan dubbatamuu fi magaalota keessatti afaan dhalootaa ta'ee afaan biyyoolessaa ta'uu qaba jennee amanna. Qorannoo irratti hundaa'uudhaan sadarkaa biyyaatiin afaan hojii baay'ee ni jiraata. Fakkeenyaaf saboota warreen kaan irraati naannoo Oromiyaa irratti dorgomaa jirtu waan ta'eef uummanni Oromoo isin filatu afaan koo afaan biyyaalessaa akkanaa ta'u nan barbaade yoo isiniin jedhe deebiin keessan maal inni ejjennoon keessan? As keessatti kana malees garaagarummaa hawaasichaa ilaallee keessa galchuun naannolee keessatti afaan biyyoolessaa alatti afaan hojii biroo ni jiraatu akka dhaaba keenyatti. Barbaachisummaa afaanii saba yaada naannoo Oromiyaa irratti dorgomaa jirtu gatii ta'eef dhaggeeffadhaatii uummanni Oromoo afaan biyyaalessaa taasisaa yoo isin jedhe maal jettu? Mirga uummata keenyaa yookaan uummata Itoophiyaa fedhii isaanii fi deeggarsa. Obbo Habtaamuu lafti isin dorgomaa jirtanii naannoo Oromiyaa waan ta'eef uummanni Oromoo afaan biyyaalessaa naa taasisaa isiniin jedha. Afaan federaalaan taasisna kan jettanii paartiin badhaadhinaa iyyuu taasiseera. Isarraatiin karaa adda ta'een garuu afaan Oromoo afaan biyyaalessaa naa taasisaa isiniin jedhe maal inni ejjennoon keessan asirratti? Isin waan maaliif irratti xiyyeeffattanii? Duratti akkuma ibsuu barbaadetti afaan birootis afaan Oromoo alattis afaan biroo naannolee isaanitti akka fayyadaman afaan dhalatan saniin akka dubbatan akka seenaa isaanii afaan biyyaalessaa afaan naannoo irratti dubbatamu qofaa osoo hin taane sadarkaa biyyaalessaatti waan ta'eef kanarratti ejjennoon keessan maal inni? Akka ta'u ni barbaanna nu. Ni barbaannaatu hin taane afaan Oromoo uummanni Oromoo isin naannoo itti dorgomtanii naa taasisaa jedhoo isin gaafate yoo maal inni deebiin keessan? Ka'umsi keessan afaan Amaariffaa arguu gatii ta'eef. Yaa'u nuyi akkuma waliigalaatti afaan Amaaraa kutaalee biyya keenya hunda keessatti bal'inaan waan dubbatamuuf. Afaan Oromoo afaan hojii teekinooloojii ta'eeraa qorannoo hogbarruu ta'ee jira Itoophiyaa irraatiin kan darbe Oromiyaa irraa kan darbe gaanfa Afrikaa taasisamaa jira waan ta'eef afaan Oromoo maaliif filannoo keessan jalqabaan taasisan? Afaan Amaaraa bakka hedduutti waan dubbatamuuf riqicha jennee waan amannuuf tajaajila waan jiruuf Itoophiyaa irraa darbe Oromiyaa irraa darbee dubbatamaa jira Keeniyaattis. Akka dubbatuu fi gara fuulduraatti immoo afaan Oromoo ijoolleen afaan Oromeeffaa hin dandeenye afaan Amaariffaa kana danda'anii naannoo biraattis gara biraattis akka wajjin jiraatan akka wajjin seenaa isaanii aadaa isaanii ibsataniif afaan Amaariffaa wadda goone booda sanii wal simsiifnee waan adeemsifnu ta'a jechuudha. Garuu naanna'ee afaan Oromoo bakkee dhalattoonni bakkee sanitti dhalatan afaan isaaniitiin akka baratan aadaa isaanii akka ibsatan ni goona jechuudha akka dhaaba keenyatti. Manifestoo keessan irratti sirnoota darbanii keessatti keessumatti immoo rakkoolee uumamanii fi ce'umsa haqaa gochuudhaan muudannoowwan seenaa keessatti rakkoolee uumamanii beekamtii ni kennina jettanii kan isaan jirtanii cunqursaa afaanii aadaa fi eenyummaa kanaan dura gahaa ture sanarratti beekamtii ni kennitu. Dhiifaman gaafattu paartiin keessan gaafa aangoo qabatu mootummaa ta'u. Hin gaafanna. Beekamtiillee ni kennina. Tole kanaan dura odeeffannoowwan ba'aa turaniini keessattuu hoggansa olaanaan paartii keessanii tokko afaan Amaariffaa afaan biyyaalessaa akka ta'u ni qabsoofna afaanonni biyyittii biroon afaan hojii akka ta'anii ni hojjenna afaan Amaariffaa afaan hojii bakka tu'eetti garuu afaan hojii dabalataa taasisuun fudhatama hin qabu jedhanii kan kaasanii jiru. Yaadota wal'itanii kunneen isin akkamittiin araarsitu? Jechuun asirratti yaa'u afaan Amaaraa waliigalaan akka namni hunduu bakkee jirutti fakkeenyaaf ijoolleen magaalaa keessatti dhalatan keessattuu afaan Amaariffaa kanaan afaan isaanii hiikkatu. Dabalataan immoo ijoolleen adda addaa gara birooti jiran fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessa. Fakkeenyaaf obbo Habtaamuun afaan Amaariffaa afaan hojii federaalaa ta'e bakka jiruutti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo ta'e rakkoon sama inni. Homaa rakkoon qabu. Hoggansi keessan garuu tasa ta'uu hin qabu kan jedhan asirratti komii kaasanii jiru. Paartii tokko keessa jirtu. Minaalbaata yaa'u dubbii irratti garaagarummaa uumuu danda'a malee dabalataan afaanicha akka cimuu fi akka guddatu ni taasifna. Garuu fudhatama hin qabu jedhanii kaasan jiru isaan. Iddoo sanitti afaan kun
isa Amaariffa qofa odoo hin ta'in afaan hundinuu naannolee jiran keessatti ijoolleen dhalatte yookaan immoo naannoo sanitti warreen dhalatan afaan isaaniitiin akka baratan akka aadaa isaanii cimsan akka itti fufan. Isin mootummaa taatan iyyootti fuftanii naannoo Amaaraatti afaan Oromoo akka baratamu taasistuu ejjennoon keessa maayini kanarratti? Ni taasifna. Waadaan isin seentanii maayini mootummaa yoo taatan? Nuyi akka waliigalaatti akka afaan Amaariffaa akkuma waliigalaatti afaan biyyoolessaa erga goone kanarratti yaadni nu qabnu afaan Amaariffaa akkamitti yaadne afaan Amaariffaa akka riqichaatti ilaalleeti. Dabalataan immoo afaan naannolee hundaa bakkee iddoo isaan jiranitti sanii alatti amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti godina sablammii Oromootti Kamiseetti amma Oromeeffi ni haasa'ama. Sochiin biyyoolessaa Amaaraa sa'aatii keessan golabdanii jirtu guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Obbo Habtaamuu Tasammaa daqiiqaa 4 qabdu gaaffilee kaaniif deebii deebisuu dandeessu. Okay, hayyee galatoomaa. Gaaffiin tokkoffaan yaa'u maqaan abin jedhu akkamitti qabattanii sabaaf sablammootaaf qabsooftan yaada jedhu irratti yaa'u akkuma beekamutti inni guddaan sochiin siyaasaa ummata Amaaraa guutuu cunqursa sirna ummata Amaaraa irratti raawwatamu dhaabuudhaa fi akkasumas immoo sirna lammiilee hundaaf walqixa itti ilaallamu ijaaruudha ka'umsi keenna. Yaa akkuma achirratti ibsuu yaalletti maqaatu saba Amaaraa jedhame malee dhaabni keenya ummata sabaaf sablammoota bakkee hundatti argaman fi qabsoofna. Saniin odoo qabame yaada jedhuun qaba. Isa lammaffaa irratti abinii fi faannoon tokko keessattuu abin biyya diigaa jira kan jedhuuf yaa nuhi akka ummanni keenya kan beekuu qabu abin erga gurmoofne bara 6 lakkoofsisnee jirra. Bareen 6 kana keessatti karaa dimokiraasawii karaa barcumaadhaan mariidhaan aangoos mootummaa wajjin hirannee aangoo irratti karaa nagaatiin qabsoofne karaa nagaatiin hoogganuun keenya ummanni keenya guutuun nu beeka. Kanaafuu ammas gara fuulduraas aangoo yoo qabanne kana caalaa ummata keenya tajaajiluuf akka tajaajilu hubatuu qabdanii. Gama biraatiin afaan irratti kaasanii turanii yaa nuhi afaan irratti yaada nu qabnu akka waliigalaatti afaan hunduu walqixa afaan irratti rakkoo hin qabnu afaan irratti walqixa ta'uu isaa hojjenna afaan dhalootaas kan barnootaaf oolchina bakkee sanitti jechuudha. Afaan kamiyyuu afaan Amaaraa bakkeewwan Itoophiyaa irratti caalaan dubbatamuuf magaalaa keessatti afaan dhalootaa ta'ee afaan biyyoolessaa ta'a jenneeti kan yaadne qorannoo irratti hundoofne immoo sadarkaa biyyaatiin afaan hojii baay'ee ni ijaarraa yaada jedhu qabna. Kana malees garaagarummaa hawaasichaa ilaaluun keessa galchuun naannolee keessatti afaan biyyoolessaa alatti afaan hojii biroo ni jiraatu. Barbaachisummaa afaan saba yaada tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf wajjin wal qabata jechuudha. Haaluma kanaan mirgi ummata Itoophiyaa fedhii isaaniitiin jechuudha fi deeggarsa mootummaa afaanii dhalootaaf of badhaadhessuu fi dagaagsuu osoo akka eeggame ta'ee afaan Amaaraa kutaalee biyya keessatti hunda keessatti bal'inaan waan dubbatamuuf lammiilee Itoophiyaa hunda waliin fiduuf riqicha ta'ee waan nu deeggaruuf tajaajila waan jiruuf garaagarummaa isaa akka eeggame ta'a jechuudha. San jechuu barbaanneeti malee afaan Amaaraa akkas afaan Oromoo akkas jennee afaanota kaan xiqqeessine afaanota kaan guddisuufi miti. Afaan bakkee qorannoo irratti hundoofne afaan guddatuu qabu afaan barumsaaf oolu akka oolu afaan kamiyyuu jechuudha. Akkas ni hojjannaa yaada jedhu akkasitti odoo hubatame hubannaanis ummanni keenyas kana ilaaltanii akka abin filattaniif dhaamsa kiyya garanumaan dabarsuu barbaada. Galatooma. Tole ittaansuudhaan immoo tumsa tokkummaa Itoophiyaati gaaffilee kaaniif deebii kennu Dr. Tamasgen Shaashotti fufuu dandeessu daqiiqaa 6 qabdu. Gaaffii ka'eef galatooma garuu yaadni tumsi tokkummaa Itoophiyaa biyya diiga jedhu bu'uura kan hin qabneedha. Akka paartii keenyatti nuti kan amannu biyya kan diigu tokkummaa miti. Garaagarummaa meeshaa waraansaa godhachuutu biyya diiga malee kun diigu.
Kunis eessaa ka'e gaaffinsaa hubannoo federaalizimii irraa ka'e. Kanaafuu nuti tokkummaa biyya diiga miti utubaa biyyaa ta'a malee keessumattuu eenyummaa sabaa haaluu jechuu miti. Akka dadhabinaatti kan kaasan nuti eenyummaa sabaa ni kabajna. Afaan Oromoo fi afaan Amaaraa afaanota biroos afaan hojii federaalaa ni goona kan jedhu tarsiimoo keenya irra jirachuudha. Garaagarummaan miidhagina jennee fudhanna nuti. Keessumattuu akkuma mooran manaa tokko daraaraa gosa adda addaatiin miidhagu Itoophiyaanis afaanotaa fi aadaa garaagaraatiin ni miidhagdi. Kun biyyan diigu, biyya ijaaraa, biyya jabeessaa jennee fudhanna. Naannolee diiguu osoo hin taane walittidha. Keessumattuu naannoo diiguu yoo jedhamu mirga ofiin of bulchuu sabaa haaluu jechuudha. Nuti ejjennoon keenya naannolee federaalizimii sirnaan haa bulanuu, garuu naannolee sun riiqicha wal hubannaa fi wal tumsuu irratti haa ijaaramanuu jenna. Wal shakkiin naannolee gidduu jiru akka baduuf afaan wal hubannaa fi afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaanota biroo afaan hojii federaalaa gochuun kunneen naannoleen ofii isaaniitii akka of danda'an ni goona jechuudha. Maaliif keessumattuu waan amma sagantaa irraas ka'aa ture. Ethnic based yookaan federaalizimii sanyii irratti hundaa'e yookaan afaan irratti hundaa'e bu'aa inni fide waan waggaa 7 kana keessatti argaa jirru jechuudha. Keessumattuu waraana waliinii namni wal buqqisuu, naannoo irraa wal kaasuu, aadaa Itoophiyaa durii kanillee wal gargaarsaa, wal deeggarsaa fi wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, wal deeggaruu keessumattuu seenaa Adawaa keessatti tokkummaa ittiin diina keenya jilbiifachiisne sana adda nu qoqqoodee jechuudha. Kanaafuu ethnic based gaafa jennu bu'aasa akkana ta'e nuyi kan jechaa jirru naannoon afaan isaatiin barata, naannoon eenyummaa isaa hin kabajamaa fi kun gaaffiin kan ka'e hubannoo rakkoo federaalizimiitirraa jedheen fudhadhaa. Kana akkanumatti yoo laalle aabinirraa gaaffiin ka'e isas maal jedheen fudhadhaa. Wanti deddeebisee kaasaa turedha. Afaan federaalaa, afaan hojii federaalaa maal gootuu kan jedhu keessumattuu manifeestoo keenya keeyyata 5 irratti sirriitti taa'ee jira jechuudha kun. Afaan hojii federaalaa, afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaanota biroo itti dabaluun rakkoo hin qabaatu jechuudha. Ammatti waa'een kana dhaloonni nuti naannoo irratti yookaan immoo gandatti kan deebisu miti. Itoophiyaa hundaaf taatu, Itoophiyaa ijoollee ishii hundaaf fayyadamtu hundeessuu barbaanna jechuudha. Keessumattuu tokkummaa biyya kanaa jabeessuu keessatti waliin guddachuu maalodha amma waan hin mul'anne yeroo baay'ee ofitti yoo deebine malee naannolee hunda bira potenshaaliin jirachuudha. Gara Sumaalee yoo fudhanne albuuda qabaachuu danda'u, gara Tigraay akkasitti jechuudha. Naannoon Oromiyaa nyaata oomisha qabaachuu danda'a. Kun jechuun qaama guutuu nu taasisa jechuudha. Keessumattuu nama guutuu jedhamuudhaaf ijjiin arga, gurri dhagaa, arrabni dubbata, harki hojjeta, miilli deema, walitti qaama guutuu jedhama. Qobaatti baanee adda babbaanee Itoophiyaan hundeessin Itoophiyaan ta'u humna nu dhabsiisa, nu xiqqeessa waan ta'eef keessumattuu biyyoota guddatan kan akka Ameerikaa holaalle maalodha. Biyyoota 52 olitti walitti qindaa'ee biyya guddaa isteetii hundeessee jechuudha. Isteetii 52 ol jechuudha. Nuti garuu naannolee 9 fi naannolee haaraa amma dabalaman xinnoodha jechuudha akka addunyaatti gaafa laalu. Kanaafuu walitti gaafa dabalamne, gaafa walitti hundoofne humna godhanna. Akkasitti qaroomina dura keessa turre, qaroomina meroo'eeti kaanee qaroomina dura keessa turre gaanfa Afrikaatti akka duriitti deebinee guddannuuf tokkummaan nu barbaachisa kan jennu. Kanaafi keessumattuu waan jajjabeeffachuu qabuudha malee waan biyya diiguu miti tumsi tokkummaa Itoophiyaa. Akkuma beekamu jechuudha paartiileen biyya kana keessaa gara paartii 67 olitti kan galmaa'ee jiru jechuudha. Sirni nu ijaaru sirna Itoophiyaa hundaaf walqixa taate, Itoophiyaa hunduu itti hojjetee jiraatu, Itoophiyaa qaroominaan addunyaa irratti beekamtu. Keessumattuu Itoophiyaan biyya addaati, biyya koloniidhaaf hin jilbiifamne, tokkummaan keenya waan nu boonsudha jechuudha. Akka addunyaatti hin boonna. Kanaafuu sirna akkasii ijaaruu barbaanna malee sirna diiginsaatii miti, sirna adda babbaasuutii miti. Kun nu hubatamuu qaba. Kanaafuu paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaa filachuun tumsa filachuudha, tokkummaa filachuudha. Mallattoon keenya mallattoo quba guddaa harka mirgaatii, misooma buqqisii amma achii ka'eetifis nuyi dura mari'achiif waan goonu kamiiyyuu
uummata mari'achiisnu malee waan raawwannu hin qabnu jechuudha. Taanuudhaan adda bilisummaa Oromoodha obbo Daraaraa Fooggaloo deebii gaaffii isinii keef dhiyeessuu daqiiqaa lama duwwaa qabdu. Egaa sanitti fayyadamee yaada dabalachuu danda'a fakkaata. Gaaffii barattoonni hedduminaan kufaniiru kan jedhu akkamitti kufaatii barnootaa hir'isuu dandeessu kan jedhudha. Isa kana imaamata barnootaa irra deemnee ilaaluu fi akkasumas imaamata barnootaa kana siyaasarraa bilisa kan ta'e diriirsuu barsiisota hamileessuu fi mindaa isaaniif gahu kafaluun akka isaan hojii barnootaa irratti jabaatanii hojjetan xiyyeeffannoo isaanii hojii barnootaa irratti akka godhatan jabeessuu baajeta ga'aa barnootaaf ramaduu fi leenjii adda addaa barsiisotaa fi kennuu maatii barattootaa yeroo yerootti oolmaa barattootaa oolmaa isaanii baruudhaaf maatii barattootaa yeroo yeroodhaan mariisisuudhaan rakkoo kana ni furra jennee abdanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya waltajjii faanaa televezyiinii faanaa sagantaa afaan Oromootiin keessumatti immoo filannoo waliigala marsaa torbaffaatiin paartilee morkattootaa yaada isaanii ittiin dhiyeeffachaa jiranii kan marsaan sadaffaa keessattuu aadaa fi afaan irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan gahaa jiru itti fufee kan boqonnaa xumuraa fi kan goolabaa paartileen morkattootaa yaada goolabaa itti dhiyeessanii fi tokkoon isaaniif daqiiqaa 3 kennameen bira geenya.